Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa isiniif haa baay'atu hordoftoota ameen nagaa keessan nagaa kootee buleettiin keessanii baga nagaa taatanii anaa dhufuu jedheen jira warroonni mana kanaaf aaraa dhuftan welcome anaa dhufuu baga nagaan dhuftanii maamila ta'uu hin dagatinaa isiniin jedha warri maamila taatanii jirtan immoo like share gochuu keessan ittuma fufaa isiniin jedha viidiyoo baay'ee nama gaddisiisu tokkoon qabadhee isinii dhufe micaawwan kun biyya Suud Arabiyaa keessatti madaamii ishiitiif viidiyoo kan waraabamedha garuu viidiyicha immoo as gubbaarratti mul'isuudhaaf seerri YouTube inni yam kanaaf jedhee tanan nan dhoksi jechaadha suura qofaan fayyadame yaa shamarran keenya rabbiin keessan lafa isin jirtanitti biyya isin jirtanitti tiksee sinaa eegu kanuma wanti hin jedhu dhaamsi nan isinii qabu Rabbi dhumti inni manaa sin baase ni nagaadhaan haadha abbaa keessan bira sin baase sun sinaa tiksee gaarii siniif haa ta'u nagaan akkuma baatan nagaan galaa siniin jedha micaawwan tun hojjetachuudhaaf akkuma kiyya keessan biyya ambaa kan dhufte amma yeroo kana keessatti imboos inni iyyiti garuu madaamii ishii viidiyoo waraabaa warrattee gadi lakkistee mashinoona jette ishee mashinoonessu micaawwan maal akka rakkatte itti himachuu hin dandeenye natti fakkaata garuu yoo rakkoo ofiis itti himatan jarittiin garaa namaaf laaftu waaqayyo inni mana nama baase duwwaadha kan nama eegu kan nama tiksu takkaayyuu garaan laafaniif jechaadha micaawwan iyyaa jirtii achi deeme jattiin achi siqe jattiin micaawwan tanaa Suud Arabiyaa keessatti adaraa keessa namoonni itti dhiyaatan illee gargaaraa dhaqqabaa isiniin jedha qooda biyyatti geeshuu viidiyoo waraabdee warrattee tiiktookii ishiirratti poosti godhatte qashtiin jechaadha ittiin fooloo maal funaan laayikii funaannatte jechaadha laayikii maal qabaa miti kun nama ofiisaatii oodhee hiyyoo akkamitti garaa jabaatee viidiyoo akka waraabaa naannaa dhibee jira. Inna akkasi isiniin jedha yaa ijoollee keenya rabbiin sinaa eegu baay'ee ulfaataadha jireenyi amma nu keessa jirru kuni biyya ormaa kana jechaan biyya ulfaattuu biyya garaa jabaattuu biyya garaa nama hin laafne biyya bakka waan kamiinuu akkatiin dhaloota keenya boochisaa jirtu shamarran keenya akkatti rakkoo gurguddaa keessa jiru jechaadha. Kan bilbila qabani bilbila qabu gaafa rakkoo ijoolleen dhaqqabuu danda'u. Kan bilbila qabne baay'ee isaaniitu jira lafa rakkoo keessa kan jiran jechaadha. Kanaaf akkamitti akka ijoollee kana dhaqqabuu dandeenyu akkamitti akka ijoollee rakkatan kana gargaaruu dandeenyu yoo bilbila qabaatanidha. Lafa bilbila hin qabnetti immoo akkamitti gargaaruu dandeenya ree? Baay'ee ulfaataadha kun amma laala ofii waraabde niitii bareedduun jechaadha madaamii ishiitun qashtiin tun maal jennaarree? Gara jabeetti wantana garaa namaan laafne bineetti wantana akkoo bineessa isaan tokkoffaa iyyi isaaniitu sammuu nama eenyu jedha micaawwan lafa yaallamtee itti fayyuu dandeessudha dhiifama isiniin jedha lafa yaallamtee itti fayyuu dandeessu keessatti akkasitti waraabdee gadi lakkistee lafa yoo biyya ishiitti galte atiif abbaa ishiitti wallaannachuu danda'anidha barra. Baay'ee tokko nama gaddisiisa waan an jedhu wallaaleen akka kootti baay'een gadde keessa kootu na gadde egaa adaraa keessanis hin jedha keessattuu ijoolleen biyya arabaa keessa jirtan rakkoon tokko sin mudata taanaan hiriyoota keessanitti himadhaa yookaan dhukkubbiin tokko sinitti dhaga'ama taanaan lookeeshinii keessan hiriyoota keessanitti kennadhaa hiriyoonni keessan gaafa sin rakkattan gaafa sin bilbilarraa baddanillee dhufanii warratanii sin dhaqqabuu danda'u. Sagalee yoo isinii ta'a warroonni isinitti dhiyaatan isin dhaqqabuu danda'u. Kanaafuu amma duutanii ciiftanitti ammasitti of hin ilaalinaa isiniin jechuun barbaada. Lammaffaa ijoolleen biyya keessaa yookaan Itoophiyaa keessaa gara biyya Arabaa kana dhufuudhaaf kaayyoo qaban yoo jiraatan maal ijoollee dhufuudhumaa baatanii nu waaqayyo inni manaa nu baase nagaadhumaan biyya keenyatti nu deebise. Ijoolleen kun otoo gara biyyaa dhufuu baatan yeroo baay'ee ijoolleen na gaafatan baay'ee isaaniitu jira ani garuu baay'ee keessi koo ittiin gammadu beektu maaliif hin keessi koo ittiin gammanne seetan cinqii kana doorsifamuu kana ijoollee keenyarra waan ga'u kana argee tanani ittiin gammadu sababiin isaa biyya ofii keessa iyyuu ta'aniitu yoo hojjetanii irra gaariidha kanan jedhu kana isa kana keessa kona yaachisa siniin jedha. Maal goona miti gaafa biyya keenya homtuu hin jiru gaafa biyya ormaa kana jenne biyya ormaa sanuma keenya sanuma isiniin jedha rabbii dhumtiin baase nagaadhaan nu haa eegu malee
Siniin jechuun barbaada kanarra sagalee kollee sinittiin baay'isu yaa hordoftoota amiin. Rakkoo garaagaraa warri qabdanii rakkoo keessan hiriyoota keessanitti madhaa daraa keessan. Manni siniin taane yoo ta'e gara eenyuutti biirootti deebitanii jijjiirrachuu dandeechu. Bilbila immoo akka isaan fayyadamtu naamna yoo jedhan bilbila fayyadamuu mirga qabda galgala yeroo kilaasii keessatti fayyadamuu dandeessa yeroo hojjettu dhiisteeyyuu yeroo kilaasii seenan fayyadamuu mirga ofiiti. Waan akkasiiti miicoo tokko na yaadadha beektuu bilbila dhoowwate turte madaamii ishee achii waan gootu dhabnaan bilbila bichisiifattee dhoksaadhaan Wi-Fi paaspoortii isaan beekte waan ta'eef dhoksaadhaan isumatti eenyu jettee isuma fayyadamte jechaadha. Dhoksaadhaan fayyadamtee waggaa 4 ishii bira hojjette ishiin akka bilbila qabdu hin beektu jechaadha. Ishiin garuu halkan fayyadamte. Waan akkasii gaafa rakkoon namarra ga'eefillee gaariidha beektuu. Akkasitti tooftaadhaan illee fayyadamaa siniin jedha. Kanarra immoo inni nagaa sin baase nagaan deebisee sin agarsiisu. Waan hundumarrayyuu du'aa godhadhaa kadhata godhadhaa. Yeroo hundumayyuu miidiyaa minnaamina hordofuu bichaas osoo hin taane akkuma amantii keessanitti kadhata godhadhaa. Harka bineensaa kana akkasiin baasuus siniin jedha. Hordoftoota keenya waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa. Roonni mana kanaaf aaraa taatan maamila ta'uu dagatinaayi. Warri dursa immoo maamila taatanii jirtan akkuma siniin jedha laayikii godhaa. Laayikiin keessan ijoollee baay'ee biraa akka ga'u godha jechaadha. Walirraallee hin barattu lammaffaa wal gargaaruutti illee eenyu jettu jechaadha. Wal gargaaraa biyya ormaa keessatti garaa walitti hin jabaatinaati. Siniin jedha waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa. Ciao.